immijeeffata waan kana ati nama wal jaallattee feesbuuka walitti banattanii ergantanaa wal loltanii feesbuuka kee keessaa hin bahu. Muhammadoon feesbuuka keessaa bahuu dide. Har'a akkaataati keessaa baaftu. Osuma Muhammadoo ta'e akkaataati Faaxee keessaa baaftu. Akkaataa shamarran dhiira keessa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattoota tiyya kabajamoo kanneen bakka garaagaraatti na hordofaattan gama YouTube Reeyoo Shaafii gama Facebook Reeyoo Page Reeyoo Shaafii jijjiiramuuf deema maqaan isaa na hordofaa jirtan taqabbalallahu minna ومنكم أعمال الصالح بقى إيدا قويا لما فاقيسن كليسا إسن إبسو أبو كياف قويا إيدا إنترنني نرد تشوفته جنان تقوسي ناف مجنة كنافون سيرابا دجاجة وبوليوان كين كان بقى غرا جرتن بقى إيدا رمضان أجيسن كان إسنيف قويا أنا في هالكني كان أنا في قويا إسنيف هالكني رمضان فتني بقى إيدا الفطري اتجسني إسنين جتشو بربادتني وبليوان كيا هر أجرو ونن إسنيف قبضني قافيك يرو باي إنا قافتني وان اتركتا جرتنوس كيستي شمران جولين ممدون لولي قدي فيك يونا إمجيفتا وان كنا أتي نما والجالتي فيسبوك والاتبانتني ergantanaa wal loltanii feesbuuka kee keessaa hin bahu. Muhammadoon feesbuuka keessaa bahuu dide. Har'a akkaataati keessaa baaftu. Osuma Muhammadoo ta'e akkaataati Faaxee keessaa baaftu. Akkaataa shamarran dhiira keessaa baasan akkaataa dhiirri shamarran keessaa baasan. Maaliif warri hin beekne itti fayyadamaa? Viidiyoo nuti isiniif gadhiifnu viidiyoo barumsaa gama YouTubeen gama Feesbuukaa gama kamiinuu sheer godhaa. Viidiyoo guutuusaa YouTubee irratti daawwadhaa. Obboleewwan kiyyaa ciina akkam نبرا إني الحمد لله في ربي قداتي وقاقة هني هرقه هو هندج على قوياك لسا نموني توك توك جما بوكسيتي نابر ريسا تورتني سورة أني مد أنسان الرتي يعني جرينيا كيستي تكوسي أف قديك أبون غاريدا أسمع غاري جرتو أسمع بون تجرا تشوبيتو أف قديك أبدا كشوع يعني كشوع يجول أف قديك أبدا ربيت أف قديك أبدا ماليش فيتني amma nuti namoonni nuu gadi hedduu jiranii kan fayyaa dhaban uffachuutti kan dhaban kan immoo karaa deemaarantu jiranii haga oowwanaatti hiriyootuma keenya ta'ee kan karaa deemaaran kan maatii waan nyaatan hin qabne kan waan uffatan hin qabne haala nama jibbisiisuun garuu kaleessa yeroo iidaa suuraa sana maxxansuun kiyyaaf suuraa agartan kana bukkee kanatti suuraa sana maxxansuun kiyyaa an har'a uffadhee dibadhee yoon ka'ee ol bahe hiriyoonni kiyya yookiin bakka garaagaraa jiran warroonni Yamanin jiran warroonni bakka jiruun hin mijanneef cinqii keessa jiran raahaan arganne jaraaf jedhee of gadi qabuun gaariidha. Yaani ayyi makaanitti eessattuu sitti qofa toleef ollaa kenna irraanfatin namni ollaa ofii rakkina keessaa baasee waan qabu wajji yoo inni rakkate wajjin rakkatte yoo waan qabdu kenniteef rabbiin biratti ni argattanii hundinuu dhaga haaraa beekaadha hundinuu inshaallah akkasii obboleewwan keenya viidiyoo isinitti dheeresseera akkaataa isin nama Facebook keetan keessa inni guutummaatti Muhammadoo walitti banattanii boodasanii inni keessaa bahuu dide akkati keessaa of jalaa baaftuun sittima inshaallah nafaana bu'a viidiyoo keenya sheer godhaa waliin gahaati barumsi keenya waan qabatamaa qofa isin barsiifna ammas immoo gizeen isin barsiisu suutaan isin barsiisa abbaan teessanii daawwachuu hin feene abbaan jarjartan deeqaa kudha abbaan teessanii daawwachuu hin feene Allah astara alaykum isa kaan immoo suutaan isin barsiisaa takka takkaan isin barsiisaa har'a Facebook keessaa waa shanjaa yoon isin agarsiise isiniif hin galu uma tokkittiin isin agarsiisa kanaafuu suutaa yoo daawwattanii isiniif galaa deeme anas ni galateeffattu rabbinuu ajriinaaf kataba kanaaf inshaallah hamma gara barumsaatti deebinaa beeksiseetti dheerate iidaafan gammadee isin eebbisuudha isanii obboleewwan kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu gara barumsaatti obboleewwan ahbaabii amma gara barumsaa erga dhufne har'a irra deebi'uudhaan akkaataa ati jaalallee keetiin yoo walitti banatte of jalaa baaftuun si agarsiisa. Muhammadoon gisa tokko yoo walitti banatte booda wal lolte achi hin bahu haalli kun shamarran tokko waan akkanaa ni qaban haala akkanaa ati guutummaatti kennitee fi jawaala yaa'anii wajjin fayyadamtanii booda wal loltan of jalaa baasuudhaaf suutaan na hordofaa. نفانا بقى شوف قسما بالله وري حاجة أماتي يوتيوب شانل كي سبسكرايبين قولين أنا في ميت يوفيتن قولا يوفيتن نيسا يعني بروم ساعة أرغتو يوغو تنيسي دفيسين كاكبا يوغو تشوريف تنيسي إسينين كاكبو مالي يوغو تشوفيتني
riyoo shaafii jechuudha ammallee akkanatti search bakka jiru xuuxxaa bara fagoo miti kun olaal riyoo shaafii hanga wanaa namni subscribe godhe takka hin jiru warri an waa yaani barna intina warri ani description jala waan garaagaraa isiniif kaa'e aappii gizee dhaxxanii profaayilii keenya gadhuxxanii bakka viidiyoo jettu kana tuqaa bakka viidiyoo kana jettu tuqaati akka gizee tuqxanii viidiyoon kiyya taraatti isiniif ol yaa'a akkanarra deemaa barreeffama dubbisaati suutumaan itti fayyadamaa obboleewwan kiyya subscribe gochuun gaariidha isinumaaf gaariidha yoo ana dhiiftanis maaf mushkila miizaachi keessanii warri gama Facebookaatiin na hordofu itti Rio page ordogaani profaayiliinsa gara boromsaa isin dabarsa arra wanni baromsi kiyya bakka tuqaa sadi yaani bakka qaxxaamurtuu kana ni agartanii sarara jechuudha yaani sarara ni agartan gidee Facebook keessa galtanii achi tuqaa ansuutaan isin barsiisa sambooda siitingii kana tuqaa siitingii ni agartan jedhee yaada siitingii an xiyyatti qabe kana tuqxanii jechuudha yaani siitingii gara dhumaara dhuftanii wagga tokkoof gad tuqxanii sambooda ammas afwan akka isiniif galuu jedheetanii bakka xiyya gurraacha kana tuqxanii bakka xiyya gurraacha kana tuqxanii siitingii bakka jedhu baay'ee nafaana bu'aa obboleewwan kiyyaa erga siitingii cufa isaa tuqxanii dhuftanii ansuutumaan isin agarsiisa warri viidiyoo guutuu arguu yaani nutti dheeratee minaamin jettanii dhiisaa warri hin beekne suutumaan baratu obboleewwan kiyyaa an warra hin beekneef malee warra beekuu fi warri beeku silaa beeka anayyuu ni barsiisa kanaafuu amma obboleewwan kiyya gizee siitingii cufa tuqxanii dhufta ilaala bakka saakuriitii kana bakka sekuriitii inda loogiin jedhu kana dhuftaniiti wagga tokkoof gachuu qaaftanii asigala bakki namni yoo ati wajjin banate ta'ee kan dudduba kee hate ta'ee kanati beektu kanati hin beekne ta'ee asitti kanatti ilaallattu asitti hatamee jiraachuuf hatameen jiraannes kanatti ilaallattu asitti adda baafatta hundaayyuu kanaafuu akkeessa siitingiinsaa waa hedduu jira waa hedduu kana garuu har'a isin agarsiisu viidiyoo dheerata isiniif isin galuu akkaataa isin paaspoortii jijjiirrattanu ta'ee wanta hunda takka jira garuu hanarra akkaataa Facebook kee namni hateef beekaa nama itti galchitee fi kan beekaa itti hin galchine yaani nama wajjin banattee of jalaa baasuu yookiin nama dudduba kee itti seene har'a kana qofa isin agarsiisa amma maal gootu asirratti Samsung Galaxy kana A22 itti fayyadamaa jira Riyadh Saudi Arabiyaadha kuni Galaxyin kun kiyya ana jechuu kan itti fayyadamaa jiru kun ana isin immoo kan ana la jawaala kiyya kun amma isin immoo isa tuqxan bakka kana tuqxan bakka olii kana tuqxan ilaa isin bakka tokko tuqxanii erga afwan bakka olii kana arga tuqxanii gad dhuftanii obboleewwan kiyya asirratti namni itti fayyadamaa jiru anuma qofa jawaala kiyya qofa garuu osoo itti fayyadamaa jiraate namni Facebook keessa yoo jiraate tarreetti sii baasarraan gadee kana biyya inni jiru wajjin jawaala akkamii akka ta'e tarreetti sii baasarraan gadee kana obboleewwan kiyya tarreetti sii agarsiisa jechuudha sii fidaa namni Facebook keessa akka fayyadamaa jiru warri isin hin galin akka isiniif galuu jedheetani kan suutaan isin barsiisaaru irraan gadee kana tarree sii fida waggaa inni irraan gadee kanatti sii fide maal goota ati bakka kana tuqxa kunoo bakka loogiin jettu kana bakka tokko gachuu qaastaa baay'ee jira waan ta'e jennaan namni achi keessa agartee miti baay'ee yoo maqaa jawaala keetii qofa ta'e ni dhiifta yookaan immoo ni tuqxa jechuudha kana booda bakka kana tuqxanii bakka bicaa kana obboleewwan kiyyaa loogiinii kana tuqxanii bas si jalaa jijjiirrattee jetta jedha irraa of jalaa darbitee jirta gadi amma maaltu itti fayyadamaa jawaala kanatti Samsung Galaxy A20 Riyadh Saudi Arabiyaa kun kan eenyuti kiyya jechuudha obboleewwan kiyya namni jawaala kiyya keessa hin jiru guutummaatti warri Facebook ni keessan hatame warri nama wajjin barattanii of jalaa baasuu walaalta warri na gaafattan hundi keessanuu akkanatti of jalaa baafattanii kana booda immoo waan settingii Facebook keessaa cufa isaan isin agarsiisa inshaAllah sotumaanii obboleewwan kiyya akka isiniif galuu jedheetanii tuttuqaa sadi tuqxanii
ol harkiftanii bakka siitingii kana afwan tuttuqaa sadi tuqxanii ol harkiftanii bakka siitingii tuqxanii amma siitingii amni wallaaleen jiru ol harkiftanii arfaffaa shanaffaa irratti kunoo shanaffaa kana irratti gad tuqxanii asirratti immoo asirratti ilaallattan jechuu jalqabaan dhiiftanii lammaffaa kana irratti ilaaltaltanii bakka kana tuqxanii isin immoo akkana gootanii bakka loogiin kana tuqxanii of jalaa baaftan nama warri hin beekne akka irraa barattan koomentii jalatti nagaafadhaa gaafii barbaadan gama peejii gama feetanii nagaafadhaa koomentii feesbuukaa yuutuubii jalatti gara tiktookiinis nagaafadhaa inshaa Allah hundi keessanuu warri peejii jalatti na hordofaa jirtan immoo warri peejii jalatti na hordofaa jirtan peejii kiyya wagga kana mataa gad tuqxanii bakka kana argaatan miti kana gad tuqnaan waastaappii kiyya isin fidaalaa tuli gara waastaappii kiyya gaafachuu dandeessanii irra guddeessa koomentii yoo gaafattan gaariidha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.